Ayyaana shuma kam jirtu dastaniif kaayintoon maatiiwwan chaanaalii qophii kana gandeettaniif tani isin jedha guyyaadha kanas waan baay'ee tokko fayyadamuun isiniif qabadeetti dhufe har'ammoo kan wal ilaallu akkamitti akka meeseejii nama kamiyyuu to'achuutti dandeessan kanan isin agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf amma fageenya irraati yennaan isiniin jedhu bilbila nama tokko irraati yoo salphaatti wanta isin agarsiisu kana raawwattanii SMS kamiiniyyuu waan nama sanaaf ergamu ofii keessanii dubbisuu ni dandeessu. Sagalee nama sanaaf deeme ofii keessanii dhaggeeffachuu ni dandeessu. Wanta abbaa sanaaf ergame ergaa kamiiniyyuu gara bilbila keessanii akka inni dhufu taasisuu ni dandeessu jechuudha. Egaan kana gochuudhaaf isteeppii muraasa qaba jechuudha. Kanaaf sirriitti na waliin ta'uun daawwadhaa. Baay'ee tokko karaa salphaa ta'eetiin kan isin agarsiisu waan ta'eef isin jedha. Egaan kanneen chaanala telegiraama kootii jooyin godhin jirtan telegiraamii OTS Sales jedhu kan koda waan ta'eef telegiraama kanarraa seenaatii barnoota garaagaraa argadhaa. Hedduu tokko ta'e irraa fayyadamtu waa baay'ee adda irratti isiniif gadhiisan isin jedha. Egaan amma nee gallachuudha kanneen chaanala koo subscribe godhin jirtan subscribe gochuun mallattoo duraa kan fuulaan jirtu kana cuqaasuun ol godhadhaa. Yoo ol godhattan malee viidiyoon isiniif ergu dafee isin bira hin qaqqabu isin jedha. Okay. Egaan salphaamatti jalqaba wanti nuun goonu appilikeeshinii kana ni buusna jechuudha. Appilikeeshiniin kun haala baay'ee tokko salphaa ta'eetiin wanta namni bilbila isaa irratti ergaa garaagaraa haasa'u gara bilbila keessanitti isiniif dabarsuutii ni dandeessitu jechuudha. Haalli hojii appilikeeshinii kanaa salphaadha. Iimeela duwwaa isin barbaachisa jechuudha. Iimeela keessan yoo itti guuttan akkuma agartan wanta karaa telegiraamiis ta'e, watsaappis ta'e, iimoos ta'e, yuutuubiis ta'e bakka kamirraayyuu namni namaaf ergu fuudhee dabarsee iimeela sana irratti ergaa saniin booda isin immoo bilbila keessan irra teessanii iimeela sanaan seentanii daayirektii wanta namni nama wajjin haasa'u hordofuu ilaaluutii ni dandeessu jechuudha. Egaan salphaa ta'e haala kanaatiin haala namni isin irratti beekuu hin dandeenye haala vaayirasii hin qabneen hedduu tokko karaa salphaa ta'eetiin nama hordofuutii ni dandeessu jechuudha. Egaan karaa akkasiillee namni isin to'achuu bilbila keessan haakii gochuu waan danda'uuf irraa of eeggadhaaniin isin barsaatti jira jechuudha. Sababni isaa immoo fakkeenyaaf SMS keessan yoo namni kan to'atu ta'e Facebook keessan, WhatsApp keessan, Imo keessan salphaatti to'achuutii ni danda'a jechuudha. Sababni isaa fakkeenyaaf Facebook keessan keessa seenuu yoo barbaade koodii gaafachuu ni danda'a. Koodii sana immoo isarratti isiniif erga jechuudha. Email yookiin immoo SMS nama Facebook sana banee irratti ergama jechuudha. Egaa namni tokko SMS keessa yookiin email keessan to'atee jira taanaan koodii sana ni argata. Salphaatti Facebook keessa, YouTube keessa waa kamiyyuu keessa seenee iccitii keessan ilaaluu itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf egaa appilikeeshiniin kun baay'ee tokko xiqqoo fakkaatti, hojiin ishee salphaa fakkaatti, garuu immoo hedduu tokko nama miiti jechuudha. Kanaaf irraa of eeggadhaa waan jedhuufan isin barsiisaa jira malee akkasitti fayyadamtanii daba yaaddaniif miti jechuudha. Okay, egaan amma nee gallaa wanti nun godhu jalqabaa appilikeeshinii kana daawunloodii godhanna jechuudha. Eessaa gadi buufanna isa jedhuuf immoo hedduu tokko salphaadha. Liinkii isaa description box irra isiniif kaa'eeti jira. Yeroo kamittiyyuu viidiyoo koo yeroo ilaaltan fakkeenyaaf viidiyoo kana fakkeenyaaf ni bantana jennu yeroo bantanittis kun akkuma agartan barreeffama viidiyoo sanaa irra ni tokko jechuudha. Appilikeeshinii argachuuf sababni isaa immoo description box jechuun addanadha waan ta'eef achi booda kun akkuma agartan liinkii kanarra ni tokko jechuudha. Gara weebsaayitii kootii haala kanaatiin isin fida. Saniin booda egaa kun akka kanatti xiqqoo ishee akkanatti gadi buudhaan kun addaan irratti baay'ee ta'uu afaan Oromoodhaan waa'ee appilikeeshinii sanaa isiniif nan barreessa dubbisuu ni dandeessu. Dhuma irratti dhuftaniitu egaa mallattoo daawunloodii kanaa xiqqoo qofaadha jechaadha. Kun akkuma agartanii Play Store keessa yookiin immoo achuma irra teessanii qaxxaa akkasiin gadi buufattanii fi keessanitti daawunloodii godhattanii fi isiniif ayyamuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf hangana salphaadha. Okay, ni eegalla jechuudha jalqaba appilikeeshinii kana ni baasaniin booda kunoo mallattoo ishee kana oonii akka nuun goonnuuf nu gaafata waan ta'eef kaarra xiqqoon oonni godhana jechuudha. Looni jenna achi booda akka baakii gooniin isaan kana nuuf jechuudha. Addaan irratti gaa looginii fi saayin aap nuuf gaafataa jira waan ta'eef saayin aap kan jettu ishee kanarra ni tuqna jechuudha. Mallattoo diimaa kana itti maree jiru kanarra tokkootiif ni tuqna. Akkuma agartanii waan lama duwwaa nu gaafata jechuudha. Paaswordii fi iimeela duwwaa. Kanaaf maal goona? Iimeela keenya bakka kanarratti ni galchina jechuudha. Jalqaba kanarratti iimeela ittiin hordofuuti barbaanne iddoo kanarratti ni galchina. Achi booda lammata irratti immoo paaswordii fedha keenya ta'e ni filanna jechuudha. Akkuma agartanii paaswordii ergi filannee booda galmaa'u qofaadha jechuudha. Egaan kana isin gootan bilbila nama hordofuuti barbaadan sana irratti jechuudha. Sababni isaa immoo iimeelaaf paaswordii addaan irratti galchitan bilbila keessan irratti deemtanii appilikeeshinii kanarratti yeroo isin galchitan wanta bilbila nama sanaa irratti ergamu informationii meeseejii kamiiniyyuu gara keessanitti dabarsee fidee koppii godhee isinitti agarsiisa jechuudha. Salphaatti bilbila keessan irra teessanii bakka kamirrayyuu jechuudha. Fageenyi tokkollee osoo isin daangessiin hordofuu ilaaluu dubbisuu isin dandeessa jechuudha. Kanaaf maal gootu iimeela keessan iddoo kanarratti galchitu, paaswordii keessan ni galchitu, saniin booda bilbila nama sanaa ni deebistuuf
wanti goota wanti addaa hin jiru jechuudha. Isarra garuu yeroo isin sign up kan jettu kanatti tuqxanii achi booda gara kanaatti isin fida. Bakka kanarraati immoo wanti isin filattanii bilbila nama sanarraa wanta to'achuutii barbaadanidha waan ta'eef kunoo WhatsApp yoo ta'e WhatsApp, YouTube yoo ta'e YouTube waan fedha keessanii ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf amma Telegiraamii faa namni sun yoo hin fayyadamate, Imo yoo namni sun hin fayyadamate waan fedha keessanii addana keessaati bilbila nama sanarra waan jiru waan namni sun meesejii garaagaraa ittiin haasaa, sagalee garaagaraa ittiin haasaa jettanii iddoo kanarraa filachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf Imo yoo ta'e Imo haala kanaatiin gubbaa kanarraallee sarchii gootanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo Imo jettanii yoo haala kanaatiin sarchii gootan argachuu ni dandeessu. Oonii yoo godhattan gara keessanitti meesejii dabarsuu ni eegalachuudha. Garuu dirqama jechuudha. Kun oonii ta'uutii qaba jechaadha. Isaan kun oonii ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf okay ni jettu. Achi booda gaa wanta namni sun bilbila isaatiin haasa'u kamiiniyyuu notification galuuf yookiin ergaa bilbila nama sanarratti ergamu hunda kun akkuma agartan copy godhee email keessan irratti isiniif ni erga jechuudha. Kanaaf wanti isinirraatii eegamu bilbila nama sanarratti application kana download gochuu qofaadhaan email keessanitti galchitu. Saniin booda bilbila keessan irra immoo dhuftaniitu email achirratti galchitan irra deebiidhaan kan keessa irratti yeroo isin galchitan wanta namni sun haasa'u meesejii hunda fidee akka kanatti copy godhee isinitti agarsiisa jechuudha. Haala baay'ee salphaa kanaan egaa meesejii wanta namni haasa'u kamiiniyyuu to'achuutii ni dandeessu. Application kun kan inni dalagamee fi jalqabi isaa kanaaf hin turre jechuudha. Garuu gaa namoonni tokko wantoota tonkolii ta'an waan akkasiif waan dabaadhaaf waan fayyadamanii fi irraa of eeggadhaa waan jedhuufan isin barsiise. Egaan ga'een koo appilikeeshinoota haaraaf teekinooloojiiwwan haaraa ta'an waan natti tolee fi namni barbaada jedhee yaadee dhiyeessuu qofaadha jechuudha. Malee waan addaatiif miti jechuudha. Kanaaf akkanatti hubachuuti qabdu namoonni tokko maaf dabalama barsiista jettu. Egaan akkanatti naaf yaadaa isin jecha yeroo taanu gaa maal akkan isiniif qabadhee dhufu barbaaddu yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessaa isin jecha. Telegram chaanalii koollee join gochuu hin dagatinaa waan hedduu adda irratti kan namootaaf barnoota kennaati jiru. Kanaaf nutti dabalamaati irraa fayyadamaan isin jedha. Egaan linkii subscription box jalaa argattu jechuudha application kana isa sirriisa. Kanaaf aappii kana sirriisaa yoo barbaaddan viidiyoo koo jalaa buufachuutiin dandeessuun isin jedha. Bye bye.